راديو نور الهدى سجلي أمة بلتاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota nurul hudaa kabajamoo akkam jirtan alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagaya walitti dachaan jirra. Namtichaatu ollaan qottoo jala haatee beeyta. Ollaan haatu akkamitti beeke? Mana bakka haayilaalee dhabnaan dafee shakkee ollaa isaa to'ate. Akkaataa isaan dhadhaawatanirraa dubbii fi haala jirurraa mallattoo hattummaa arge. Hayyee. Ittuma dhiisee manatti ol deebi'e. Yeroon halkani ciisee haala jirutti yaade. Hirribni eeysaa qaba. Jaboo gara gaggale. Akkamitti ollaan angilana amanin haata? Amma mee akkamittiin irraa deeffadha je'ee dubbii alaalchaa bule. Qottoo maaf jedheemu? Hiisila arra yoo qottoo hate boru waan biraa fuudhaqa. Hayyee. Ganama hoggaa bari'u lafaa utaalee bahee waan jiru laale. Kunoo mucaan isaa qottoo qonyarra haayatee bobbaa deema. Magan? Edaa qottoo ollaan jalaan fuune ilmuma isaatu harkaa qaba. Dubbiin akka inni yaadaa bulee miti. Hiixatee qe'ee ollaa isaa akka jiraniis laale. Jarri hattuu miti. Wanni inni kaleessarraa shakkaa ture hundirraa mul'attu. Bilaashuma idirriba dhabe jetta. Eegaa amma hoggaa waan ka'eef adda baafate suutuma ifirra gattaa'eef dubbise. Hattuun anaatu lafaa ka'ee amaanaa fi gaaddisa ollaa kiyyarraa hate. Anaatu nama qulqulluu booca kaayuuf halkan qaaxiraa bule. Nama qulqulluttiin hamtuu yaade je'ee karaa deebi'e. Subhaanallah nama meeqa akkanatti shakkiidhaan maqaa balleessine laata. Jarjaruun gaarii miti. Yeroo hundaa obsa qabaannee waan hojjennuuf dubbannu haa qalbisnu. Akkasi. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo. Tole arri guyyaan Zulhijjaa 26 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti. Oogasti 16 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2012 waggoo ta'uun guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubuu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun dhiyaattee jirti. Hoggumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhiyaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gabaabduudhaan eegalla. Odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaatti aansina. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Ammas duudumaan gama odeeffannootti tarkaanfanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nageenyi samaraadha kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaa odeeffannoo gaggabaabduu guyyaa irraatii qabnu sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessullee Abbaas bin Islaam. Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoonni 1652 COVID-19 qabamuun mirkanaa'e. Qorannoo COVID-19 guyyaa kaleessaa namoota 22 fi 252 godhameen namoota 1652 irratti vaayirasiin kun argamuu mirkanaa'e. Walumaa galatti guutuu biyyattiitti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 28 fi 894 gahee jira. Egaa vaayirasichi Itoophiyaa seenuu labsame asii lakkoofsi namoota qabamanii guddaan kalees galmaa yoo ta'u akkasumas dhibee kanaan lubbuun nam 17 dabree jira. Walumaa galatti lakkoofsi namoota du'anii 509 gahuu fi namoonni kaleessa dhibee kanarraa fayyan 377 dabalatee walumaa galatti haga ammaatti namoonni 12,000 fi 37 bayyanachuu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argamne addeessa. Odeeffannoo biraatiin bulchiinsi naannoo Tigraay sababa tamsaa dhibee COVID-19 ittisuuf jedhuun hidhamtoota 1568 kan adabbiin hidhaa irratti muramee fi dhukkuboota garaagaraatiin qabamanii dhibee koroonaaf saaxilamuu mal jedhaman ogeeyyii fayyaan eegaa adda baafaman booda hidhaarraa lakkisuuf kan murteesse ta'uu gabaafame. Akkasumas hidhamtoota badii raawwatanii dhiifama gaafatanii fi kanneen jijjiirama amalaa agarsiisan kan hidhaa baafamuuf jiraatan ta'uu VOA'n qondaaltota naannichaa obeeffachuun gabaase.
Gareen baqattoota Husii lammiilee Itoophiyaa irratti ajjeechaa fi dararaa garaagaraa raawwataa jiraatu ibsame. Dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch gabaasa kamisa dabre baaseen gareen Husii kaaba Yaman to'atu baqattoota lammiilee Itoophiyaa irratti ajjeechaa dabalatee dararaa hamaa raawwataa jiraachuu yaqe. Dhaabbatichi gabaasa bal'aa baqattoota dubbisuun baase kanaan hidhattoonni Husii baqattoota hedduu manneen hidhaa dhiphaa fi ilma namaatii hin malle keessatti ugguranii akka jiranii fi ji'a Apiriil irraa jalqabe ammoo vaayirasii kooroonaa sababeeffachuun baqattoota kanneen jidduu hanga tokko daangaa Saawudii irratti akka gatan beeksise. Baqattoota daangaa irratti darbaman jidduu muraasni eegdota daangaa Saawudiitiin ajjeefamuus gabaasichi ni mul'ise. Yeroo ammaa kanas baqattoonni kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa Husii keessa akka jiranii fi kutaa tokko keessatti qofa namoonni 400 ol kan ugguraman ta'uu gabaasichi ni addeesse. Dabalataanis baqattoonni gammoojjii daangaa Saawudii fi Yaman keessattis darbataman akkasumas kanneen achum Yaman magaalota keessatti daandii irra jiran gargaarsa tokkollee dhabuun beelaa fi dhibeen dararamaa akka jiranis gabaasni Human Rights Watch ni addeesse. Israa'elii fi Emirates hariiroo siyaasaa fi dippiloomaasii waliin tolfachuu labsan. Biyyoonni lamaan hariiroo siyaasaa fi dippiloomaasii waliin jalqabuuf jaarsummaa Ameerikaatiin kamisa darbe kan waliigaltee irra gahuu beeksisan. Israa'elii fi Emirates waliigaltee kan ifa godhuun duratti yeroo dheeraaf kan mari'ataa turan akka ta'ee fi qabxiilee waliigaltee jidduu tokko Israa'el dachii Falisxiinotaa naannoo West Bank keessatti humnaan qabatti fottoqsuuf sochii jalqabde yeroodhaaf kan dhaabdu ta'uu ibsan. President Trump waliigaltee biyyoota lamaanii ilaalchisuun fuula Twitter isaa irratti baha jiddu galeessa keessatti biyyoonni michuu Ameerikaa ta'an Israa'elii fi Emirates waliigaltee seena qabeessa ta'e mallatteessanii jiru jedhe. Trump waliigalteen kun osoo hin labsamin dur muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu fi dhaaltuu gonfoo Emirates Muhammad bin Zayed waliin telefoonaan kan mari'ate ta'uu ibsi White House irraa bahe ni addeessa. Haaluma kanaan Emirates biyyoota galoo galaana Arabiyaa jahaan biyya jalqabaa Israa'el waliin hariiroo tolfatte taate jirti. Biyyoon Arabaa kanneen dura Israa'el waliin hariiroo qaban Masrii fi Urdun qof turan. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraati qabnu kan fakkaata. Odeeffannoo kanniin odeeffannoo TV kan guyyaa boruu irratti bal'inaan akkasanii dhiyeessuun ta'a. Qophiiwwan keenya hafan waliin turtii gaarii qabaadhaan asumaan nagasanii dhaamadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleessi keenya Abbaasiin galata argadhu jenna. Amma kallattumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Itti dhiyaadha. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Kabajamtoota hordoftoota qophii dhaddacha jaalalaa utubaa bultii Abdul Jawaad irraa dhaggeeffannee walitti dachaana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutaa afraffaa qabarnee dhiyaanneeti jirraa fi utubaa bultii jennu warra dhaddacha jaalalaa qabxii kudha walii himnee turre torban dabree inshaallah kudha takkaffatti fufna. Qabxii kudha walii lakkoofnee turre kudha takkaffaan madaquudha. Madaquu jechuun kun jaalala keessatti hedduu beeksisa. Namu akkuma beenu bakka adda addaa haala adda addaa keessa jiraachaa turre eega wal fuunee booda immoo manni dheeru saariyaa namni wajjin jiraannu saariyaa waa hedduun haala jechuudha. Tanaaf madaquu barbaachisa. Madaquu kana keessatti dandeettiin madaqsuutii fi dandeettiin madaquu qabaachuu nu feesisa. Namni dhufe kun environmentii takkaa naannoo haaree tanaa wajjin akka inni wal baruuf nuti yoo naannoo sana isa dura ni beekna taate shaakalsiisuu barsiisuu qabna. Akkasuma ammas ifiifis naannoo sana madaquu fi barachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaan mee waan kana haa ibsinu haati warraa takka barbaree jaalatti. Jaarsi immoo nyaata barbaree qabu hin jaalatu. Yeroo kana egaa jaartiin nyaata isaaf barbaree hin qabne qopheessitee ifiif immoo barbaree qabu godhatti lachuutti wajji nyaatan osuma wajji nyaataniiti mee buta kiyya kana naaf dhandhame mee atis kiyya kana naaf laali jaanii afaan walii kaayan jechuu osuma nyaataniiti takka takkaan osuma afaan kakaayatanii nyaata barbaree qabu kan hin duraan hin beekne san baraa dhufa jaartiinis kan barbaree hin qabne kan duraan hin beekne san baraa dhuftii jechuudha.
osoo jaanii nyaata lachuutu nyaachuu baran jechuudha. Tooftaan madaquu kuni hedduu faayidaa guddaa qaba. Akkuma beektan bineensa adda addaa gartee madaqsaniitti bineensa manaa godhan. Ilmi namaatis waliin madaquudhaan naannootti ulfaatu takka akka isaaf toltu godhuu ni danda'a. Madaquun kun hedduu barbaachisaadha. Dandeettii madaqsuutis. Yeroo hedduu hifachaa, komachaa, jibbaa jiraachuun hin feesisu. Naannoo isa waliif bareechinee jiruu isa mi'eessinee walitti jiraachuu danda'uu qabna jechuudha. Madaquufis qophaa'uu qabna, madaqsuufis qophaa'uu qabna. Dafnee wal baruu naannoo sanii wajjin. Namni waliin jiraannulleen akka madaqnuuf nu gargaaruu qabaa jechuudha. Qabxii godha takkaffaa dabarra. Walii haraaruu qaban jaarsayaatiin walii haraaruu qabxii godha takkaffaan. Haraaraan tun haraaraa badduu fi gaarii jira beekanii. Araanni badaan waan hamtuu shari'aan teenya irraan dhorkite waan takkaan fayyaa teenyaaf hama hin taanetu araada badaa jennaan. Wanni fayyaa teenya irra rakkoo qaqqabsiifne takkaan waan shari'aan irraan hin dhorkin haraaraa badduun jennuun haraaruma gaariidha. Fakkeenyaaf namni tokko araada dubbisuu yoo qabaate dubbisuun isa fayyada malee isa miidhu. Haraaraa quraana qara'uu yoo qabaate amma ammee quraana qara'uu baate namni tokko hattuu ulfaatu yoo ta'e takka amma quraana qara'uu yoo fedhe maashaallah waan bareedaadha. Tanaaf jaarsaa jaartiinis walii haraaruu barbaachisa. Walii araaduun kun walii haraaruun kun akkitti argamuu danda'u madaquu reefu jenne saniin yeroo waliin madaqnee qaceellotti argama. Inumaa gaa namni tokko osoo waliin fuune dura dubiraa fi dardarrii gaafa gartee addunyaa jaalalaa keessa waliin seenan wanni isaan ittiin dararaman keessa tokko haraaraa jaalalaati akkuma beektan. Muciyyoo jaalatu takka arguudhaaf dhageessuudhaaf dubbisuudhaaf ni haraarta. Intaltileen akkasuma jechuudha gurbaa feetu saniif amma bilbiluu amma arkuu yoo warilleen dhorkan gaa karaa adda addaatiin nama sana arguudhaaf dararamti. Wanni kanaaf isii kakaase haraaraa jaalalaati jeetii yaada. Haraaraa jaalalaa tan duraan ni kaan dura qabnu san gaafa amma bultii jaarree ni kaadhaan waahila jireenyaa keenyaa wajjin jiraannu daran gabbifachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalatti isaatiif haraaru nama biraatiif hin hagu nama biraa hin dharra'u nama biraa hin barbaadu. Namni immoo gartee jaartii isaatiif haraaraa hin qabne ta biraatiif haraaruu danda'a badii keessa seenuu danda'a. Manni keessi bareedu manni keessi hawwisiisu manni keessi dharraasisuu qaba. Gaafa haraaraa keessa seente wanti kun uumama jechuudha. Haraaraa jaalalaa haraaraa nama jaalattee san gaafa qabamte. Akkas inshaallah walii haraaruun kunis hedduu barbaachisaadha. Qabxii 12ffaan immoo wal qusachuu. Waan umrii jaalallateenyaa dheeressu keessaa takka wal qusachuun jiraachuu qaba. Wal qusachuun kun jechaanis gochaanis ni ibsama. Fakkeenyaaf gartee jechaan jecha bareedaa waliin jechuu gaariidha. Yoo fakkeenyaaf namni tokko si aarse jecha hamaa jettee nama sammuu farchiisuu hin qabdu. Ni aareettee waan barbaadde hunda jettuun sirrii miti. Ni aaree jettee waan feete waan afaanis dhufe hunda darbachuun wal qusachuu dhabuudha. Kanaaf aartullee akka feete dallantullee waahila jireenyaa keetiin jecha feete uumama afaanis dhufe jechuun hin dogongora. Maaliif barus hojii jiraatan haadha ilmaan keetiiti abbaa ilma keetiiti yeroo dheertuu waliin jiraatan waan ta'eef wal qusachuu barbaachisa. Jechaa wal madeessuun hin feesisu yeroo garii inuma uleerra jecha hamaatu irra badaadha. Jechiin sammuu madeessa uleen qaama madeessiti qaama wallaaluu laafaadha qalbii wallaaluu immoo kajabaadha. Jecha umurii isii keessatti jaartiin hin irraanfanne jechuun ni maltaati aarte. Yeroo hunda hoggaa jaalala kee yaaddattu hogguu dhimma bultii teessanii yaaddu jecha ati gaaf tokko jetteen san yaadattee qalbiin cabuu danda'a. Kanaaf jecha wal qusachuun hedduu feesisaa. Fakkeenyaaf baasii irratti illee haati warraa gaa waa hedduu fudhuu dandeessi. Jaarsi yoo gartee baasiin isaa guddaa hin taane galii isaa guddaa yoo hin taane baasiin isaa olaanaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf kanas taanis biteettee dararuudha if qusachuudha. Waamuma qabdanuu qusachuu wal qusachuu waliif qusachuu barbaachisaadha. Waliif yaaduu waliin yaaduu waan san jechuudha. Wal qusachuun kun akkasitti argama. Namni gaa yoo wal qusachaa deeme jaalalti teessanis ni barakaltii jechuudha. Yoo wal qusachuu baate immoo namni hedduu muufata akkaminnaa fi yaadnee akkaminnaa fi gaddinee jechuun ni argama. Kanaaf wal qusachuun hedduu gaariidha. Inshaallah qabxii hafta torbaaniif bulfannaa. Har'aaf isin galatoomfannaa gama waraabbii sagaleetiif qindeessuutiin haamaa boonnaa waliin ture qophii teenyaaf ta'e wajjin tura iyyannoo teessaritti nachiisin qaxxaamursa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayya Usmaan qophii utubaa bultii tanaa akkamitti ilaalta? Maashaa Allah gorsa bareedaa keessaa qabdi. Dhaggeeffattoonni keenyaas waan guddoo akka irraa barachuutti jiran abdii qabna. Haalaan bareedaadha. Obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahimiin umrii dheeraa jenna. Iyyannoo duraatti dhiyeessi. Tole. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani maqaan koo Sa'aa Tuqaadaa jedhama.
Iyyannoon too gabaabinaan akka asii gadiiti. Oromiyaatti jaartii fuudhee achitti dhiisee dalagaaf gama biyya Arabaa dhufe. Akkuma hundi keessanuu quba qabdan yeroo ammaa gama biyyaa galuufis haalli mijaawaa miti. Ammoo kophaa jiraachuunis hedduu natti ulfaatte. Dubbiin tunna dhibnaan jaartii tiyyatti bilbilee yaa haadha warraa tiyya gaarii an jiruu natti ulfaatte kophaa jiraachuun hedduun rakkisutti jirti. Zinaa dalagee rabbii kiyyaan wal dhabuurra jaartii lammaffaa asitti ilaaladhee fuudhuun fedha. Mee maal naan jettaan je'een. Yoo rabbii kee sodaate narratti hin fuudhin naan jette. Yoon isii dhoysee jaartii biroo asitti fuudhe rabbiin isiin sodaadhu naan jette sunna harka je'eetiin rakkachutti jira. Mee formaata maal harkaanaaf qabdan? Qur'aanaa fi hadiisni kanarratti maal naan ja'a? Murtii abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyee fadhee maal jettaan? Iyyataan murtii Qur'aanaa fi hadiisa gaafatee mire. San abbaa murtiitti yaada irratti kenna. Kanaafuu nuti usnee bira kunna jettaa? Hayyee iyyannoo lammadaatti ce'i. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa fayyaa qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaa koo dhahuu hin barbaadu. Abbaa manaa koo hedduu jaaladha. Amma tashan wajji jiraanne. Ilmoos argannee jirra. Nu lameenuu haalaa wal jaalanna. Jiruun biyya namaa akka hedduu nama gooti. Nu lameenuu kophaa kophaatti dalagaa eegallee bakka itti wal arginu mana kireeffanne. Ani mana namaa dalaga. Guyyaa boqonnaa mana kireeffanne san dhaqee achitti wal argina. Baatii tokko keessatti yoo haalaan guddate yeroo 4 yookiin 5 walitti dhufna. Dalagaan waan haalaan nutti baay'atuuf wal arguun rakkoo taate. Booda irra dhukkubni koronaa dhufnaan dubbiin hundi ni jijjiiramte. Inni dalagaa dhabee manatti deebi'e. Ani sababa dhukkuba kanaatiif horii na daleessisu manaa bahuu na dhorke. Baatii lamaffaa keessatti waggoota kanaaf eeyyamanii akkasitti bira dhaqee deebi'a. Dhiyoo tan abbaa warraa kiyya kun telefoonaan intala biroo haasofsiisuu akka eegalee dhage. Haasofsiisuu qofa osoo hin taane intala biroo mana fide jedhanii naaf himan. Akkuma dubbii tana dhagahee dallanii itti bilbilee amma booda ijaan si arguun barbaadu. Na hiiki jedheen. Innis dallanee hayyee si hiike naan jedhe yeroo lama. Eega guyyaa saniitii telefoonaan wal dhabaa walla. Itti dhaqeen beeku. Eega wal dhabne hanga guyyaa 10ti. Mee dubbiin tun akkamitti ilaallamti? Si hiike jechuun isaa kun shari'aatti akkami? Gorsa keessanii fi murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyoos maammee maal jettaan? Iyyannoon tunii fi tan jalqabaa waan wal fakkaattuun qabdi. Akkamitti? Jaarsaa fi jaartiin adda fagaatanii turuun balaadha. Iyyataan duraa kophaa jiraachuu dadhabnaan jaartii lammadaatiin fuudhuu fedha je'ee jaartii duraa gaafate. Iyyattuun lammaffaa ammoo jaarsi isii obsa dhabee badiitti kutuu himte. Zina dalaguu isaa namarraa dhageesse. Namaatu himeef. Sunis dubbii takka. Haasawa namaa dhagahanii na hiiki jechuun gaariin fakkaatu. Namni bultii keessa jiru of eeggannaa cimaa godhuu qaba. Tarii intala isatti heerumuu barbaadu takkatu dubbii kijibaa uumee walitti isaan naquu danda'a. Wanni akkanaa haalaan hedduudha. Haasawa namaa dhagahanii na hiiki jechuun jarjaruun gaarii miti. Gama birootiin iyyannoo isee irraa hubadheetti yeroo sanitti dallantee na hiiki jettee malee ammas jaalala guddaa isaaf qabdi. Telefoonaan wal oolaa jette. Inni si hiike jechuun kun akkamitti ilaalama jettee gaafatte. Si hiike jechuun isaa tuni dubbii jabduutti taate. Itti deebitee wajji jiraachuu barbaadde fakkaatti. Akkas hubadhe anis. Kanaafuu jarjaruun hin barbaachisu. Obboleettii teenyaan xiqqoo tasgabbaa'ee dubbii qoradhuu adda baafadhu jennaan. Waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo sadaffaatti jee. Iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Shamsuddiin jedhama. Akkam jirtan? Naguma. Maasha Allah. Baga rabbiin asiin isin gahe jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ca'a. Ani mucaa dubiraa takka jaaladheetiin jira. Waggaa hedduun waliin jiraadhe. Yeroo wajji turre kana hunda guyyuu waa'ee nikaahaa itti haasawa. Eega yeroo dheeraa wajjin jiraanneen booda bara 2018 keessa akka manguddoo ergadhu naaf himte. Anis tole je'eetiin maatii isiitti bilbile. Maatiin isiitis tole ja'an. Eega isin lameen walii galtan humaa rakkoon qabuu naan ja'an. Ammaas baatii muraasa tureetti bilbile. Hayyee intala siif kenninaa birrii 100 baankii nuuf galchi. Dabalataan sa'aa dhaltuu takka nuuf bitii ja'an. Waan kana intala tanaaf himnaan isiin namarraa liqeeffattee waan qabdu itti dabaltee maallaqa isaan gaafatan ergite. Eega maallaqa harkataniin booda maallaqni itti mi'aawe. Maallaqa erginee nikaaha nuuf godhaa jenneen. Isii telefoonaan dubbisanii abadan hin heerumtu. Ati yoo isatti heerumte namni nu gargaaru hin jiru. Gaafa inni si fuudhe birriin ati dalagattu hundi harkasaatti galti. Kanaafuu nuti ni rakkanna. Isatti heerumuu siif hin hayyamnuu ja'aniin. Wallaahi ani yoon isii fuudhe nama maatii isii dirreetti gatuu miti. Anis haadhaan qaba. Haati isii anaafis haadha. Garuu maatiin sii waanin ani isaan dirreetti gatu saan. Ani intala tana diin isiitiin jaaladhe. Nama diin haalaan jabeessitu waan taateef haalaan na gammachiiste. Iyyannoon kiyya kana fakkaata. Gorsa keessanii fi murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha. Galatooma.
hayyee farihaa maal jettaame Waan xiqqoo naaf hin galin tokko jira. mee maal Waggaa dheeraa waliin jiraadhe jedhee himateemi. Osoo nikaa hin godhatin wajji jiraate jechuun. Jireenya akkamii akka ta'e hin dubbanne tarii ahadii waliif seenanii nikaa hidhachuuf sossohaa jiran natti fakkaata. Duuba namni ahadii waliif seene wajji jiraate jedhama. Lakkii wajji jiraachuu jechuun akka jaarsaa fi jaartiitti walitti ida'amuu jechuudha. Garuu iyyataan kun ifatti hin dubbanne. Sila adda baasee dubbate gaarii akkasumallee yaada irra kennuun ulfaataadha. Mee nuti ahadumatti haa fudhannu. Ahadii waliif seenanii nikahaaf deemutti jiran. Tokkotu Facebook irratti waa katabe. Wanti inni katabe qoosaa fakkaata garuu dhugaa qalbii nama cabsu. Maal katabe? Bara kana namni mala jireenyaa beeke takkii fooqii ijaaree kireessee mallaqa taa'ee nyaata. Takkii intala dubraa yookiin jaartii biyya arabaa ergate waan isin ergituun bashannanaa jiraata jedhee katabe. Dhuga jette. Dubbiin qoosaa fakkaatti. Garuu namni akkana godhu haalaan hedduudha. Ka fooqii ijaaree kireessu waan dafqa isaa nyaachutti jira. Kan qabeenya ijoollee dubraatiin jiraatuun maal jenna dhiiroo? Hammeenya hamtuu nuti itti jiru tanaatu rakkoo amma harkaanuu qabdu tana keessa nu naqe. Yeroo tokko Sheek Muhammad Waadoo irraa dubbii jabdu takka dhagee. Hayyee. Hawaasni tokko gaarii yookiin hamaa ta'uu isaa hubachuu yoo barbaadde zulmii ganda san keessa jirtu laali. Yoo ganda san keessa zaalimni heddummaate hawaasni sun hawaasa hamaadha. Yoo zaalima hedduu arguu baatte immoo hawaasni sun hawaasa gaarii jechuudha jedhan. Dubbii dhugaati. Eenyummaan namaa kanaan madaalama. Musiibaan dachee tanarratti bootu hundi sababaa zulmii ilma namaatiin dhufti. Yoo zulmiin nu keessatti baay'atte khasaaraa tana caaltu mudachuuf deemna. Hundi keenya if qorachuu qabna. Gariin mallaqa intalti biyya namaatiif ajjee hedduun taa'ee jimaa qaba. Gariin farshootti hin dhuga. Irra hamaan namaa ammoo mallaqa jaartiin isaa itti ergituun zinaa godha. Kun zaalima irra hamaa. Rabbiin tana nu haadidu. Allahumma aamiin. Mee iyyannoo biroo itti ida'atamoo ni xumurra. Arraaf ni gaha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon arraaf kurfeeffannetti numa. Akkuma ahadii isiniif seenne hayyama rabbii guddaatiin iyyannoo riqicha sunnaa torbaan dhufurraa dhiheessuu eegalla. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Raadiyoon Nuurul Hudaa sagantaa 602 soora qalbii guyyaa alhadaa dhageeffachuu jirtu. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiheessina. Abduu Naasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaafi jaallatamtoota hordoftoota qophii tafakkur nageenya rabbii guddam isinirraa jiraatu jecham ardas uumama rabbii waliin daawwachuu keenyatti fufna. Uumamni hardhaaf wajjiin ilaallum sanyii allaattiitiin maqaan isaa Black Skimmer jedhama. Black Skimmer allaattiiwwan bifa addaa qaban keessa isa tokko. Baalliin isaa kan gubbaan jiru gurraacha yoo ta'u inni jalaan jiruufi kallachi isaa immoo adiidha. Allaattiin kun eegee gabaabaa qaba. Bifti eegee isaa gurraacha yoo ta'u barina adii of keessaa qaba. Koffeen Black Skimmer guddaadha. Akkasumas bifa lama ofirraa qaba. Inni gara fiixee jiru gurraacha yoo ta'u kan gara gubbaa jiru ammoo bifa burtukaanaa fakkaata. Koffeen allaattii kana koffee allaattiiwwan biroo irraa waan adda isa godhu qaba. Sunis inni jalaan jiru dheeraa yoo ta'u kan gubbaa immoo gabaabaadha. Koffeen isaa kan jala kan gubbaa jiru seentimeetira 2 yookiin 3 caala. Gabaabumatti koffeen gubbaan jiru isa jalaan jirutti akka qadaadaatti itti gaccufama jechuu dandeenya. Kotteewwan Black Skimmer bifa gara burtukaanaa dabu qabu. Kubbeen isaa jidduu ammoo foon yookiin tishuu haphii qaba. Kun ammoo qarqara bishaanii irra haala salphaan akka deemu isa gargaara. Kormaa fi dhaltuun Black Skimmer guddina qaamaatiin wal caalu. Kormaan guddaa yoo ta'u akka giraama 365 ulfaata. Dhaltuun ammoo giraama 265 ulfaatti. Afreejidhaan dheerinni eegee hangam baallii jiru seentimeetira 46. Koolli uumama kanaa yoo adda diriirfamu seentimeetira 112 dheerata. Black Skimmer haala qilleensa garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Naannoon qabbanaawaa fi oowwaatis jireenya isaatiif mijaawara. Allaattiin kun ardiilee Ameerikaa lamaan keessatti argama. Kaaba Ameerikaa keessatti qarqara garba Atlaantikii fi Paasifikiitti dhiyaatee jiraata. Ameerikaa kibbaa keessatti ammoo
ardii guutum keessa faffaca'ee jiraatam wanti jireenya isaatiif haalaan barbaachisu bishaanii kanaafum naannoo lafti jiidhaan jiru keessa qubsuma tolfatee qubatam black skimmer allaattii gamtaana jiraaturam gamtaan isaa kunis kununii jedhamam kununii bal'aa kan ilmoolee fi warri gurguddaatis waliin keessa jiraatan tolfatanii keessa qubatum kununii san keessatti kormaa fidaltuun qindii ta'am akka jaarsaa fi jaartiitti waliin jiraatu haala bal'ina lafaa irratti hundaa'e kununiin tokko qindii 50 hanga 100 qabaachuu danda'a kormaan black skimmer qubsuma isaa kan kununii keessa jiru kormaalee biraarraa haalaan eegam isa daangaa cabsee ofirraa deebisa allaattiiwwan hundi goojjoo mataa isaanii tolfatanii keessa galu bakka lafti dhiphatteetti fageenyi goojjoo tokko hanga goojjoo kaanii jiru seentimeetira 95 ta'am yoo lafti bal'aa ta'e ammoo hagam seentimeetira 400 walirraa fagaatanii goojjoo tolfatu black skimmer allaattii qaama isaa haalaan qulqulleeffatuura bishaan qulqulluu fayyadamuun baalli isaa eega dhiqeen booda koffee isaa dheeraasaniin fiffilaa of babbareechisa black skimmeroonni sagalee garagaraa dhageessisuudhaan walii galu yeroo tokko tokkos sosochii qaamaatiinis waliin haasa'u sagaleen allaattii kana biratti haalaan baratame sagalee saree dutuutiin walitti dhiyaata. allaattiin kun allaattiiwwan halkaniin adamsan keessa isa tokko haa ta'u malee guyyaa keessattuu wayita lafti bariituu fi dhiitus bishaan gubbaa barrisaa rizqii barbaaddata allaattiin kun kununii isaarra aga kiiloomeetira 8 fagaachuun soorata isaa adamsa sooranni black skimmer heddumina bineensota bishaan keessa argamanidha qurxummiiwwan xixiqqoo hagam seentimeetira 12 dheeratan bishaan keessaa guuraa sooratan ilmooliinis qurxummiilim seentimeetira 2 hin caalle sooratu dabalataanis uumamaalim xixiqqoo bishaan keessaa fi qarqara galan sooratu black skimmer bishaanitti gadhiyaate barrisaa soorata isaaf ta'u barbaaddata haala kanaan bishaanitti gadhiyaate barrisuun kun yeroo halkaniitis akka adamsu isa dandeessisa wayita gadhiyaatee barrisu kana waan bishaan keessa sirriitti argam yoo waan adamsu argate qoffee isaa kan dheeraasan jala kaa'e gabaabaa gubbaan jiru ammoo itti gad qadaada black skimmer diina hedduu qaba diina kana jalaa ba'uudhaaf wanti isa gargaaru ammoo gamtaan jiraachuudha warri qindii ta'e waliin jiraatu kallattii tokko osoo hin taane yeroo hunda walitti garagalanii dhaabbachuun diina itti dhufu eegani inni tokko arginaan kaanitti himim waliin dhiyeessu inni arge saffisaan barrisuun sagalee dhageessisuun miseensota kununii keessa jiran dadammaqsa hanqaaqun black skimmeris rirmaan nyaatama black skimmeroon gariin ammoo qurxummii adamsuuf osoo bishaan gubbaa deeman qurxummiilee gurguddoon qabamanii nyaatamu walumaa galatti rirmim antuunnim adurreen qurxummii fi jeedalli diimtuunis warra allaattii kana adamsanii sooratan keessatti argamu. black skimmer allaattii akka jaarsaa fi jaartii waliin jiraatudha kormaan haadha warraasaa allaattiiwwan kaawwan irraa eegaa waliin jiraata osoo inni lubbuun jiru manni isaan tuqamu hammammoo dabareen kan fedhii jaalalaa guuttachuu fi sanyii fi bakka buufachuuti yeroon wal hormaataa geenyaan kormaan dhaltuu garaa laaffifachuun dirqama isaati fiigaa dhufanii wanti lafa haratan hin jiru jaalalaan onnee si rarraase hanga dhangaa jaalalaa wajjiin dhandhamutti bu'aa bayii hedduun argam qurxummii adamsee fidim dhaltuu afoo kaayam yoo jaalalaan qurxummii tana ulfuutim afaan kaayattim hiriin isaa tan mirqaanaati jechuudha ifaan magariisni isaa kennameera jechuudha yoo nyaachuu didde ammoo qulqunnamtii wal hormaataa godhum hin feetu jechuudha innis aga isiin qurxummii san fudhattutti dhaabateetuma laala dhaltuun yoo hayyamamtuu taatu qurxummii san fuutim qoffeen qabatti yeroo kanatti kormaan akka hayyamameef beekim qulqunnamtii wal hormaataa raawwatam
dhaltuun qurxummii afaaniin qabatte kanam gadiin liqimsitu aga kormaan fedhii isaa geeffatin irraa bahutti sabbarteetuma eegdi eega inni bu'een booda qurxummii san liqimsiti